kanaa tuqxeerta. Muhammad garuu dhungateera dhagicha. Eenyutu isa ajaje? Allaatu isa ajaje. Allaan erga ajaje raawwachuu qaba. Inni kuniyyuu faayidaa qaba naan jette. Inni kuniyyuu faayidaadha jette. Achi deebitee ammoo faayidaan qabu kan jedhu naaf kaaste. Walumaa galatti faayidaa akka qabu Quraanni hadiisni hin dubbatame. Sunaan Al-Nasaa'ii 29:19 irratti cubbuu dhiisa namni dhagaa san dhungatee kan jedhu jira. Namni as jalaatiin nu baasuu dandeessani tokko nu baasaatii ilaalla. Cubbuu dhiisaa kan jedhu dubbisneerra. Adii turee yeroo jannatarraa dhufu kan jedhullee sila dubbifameera. Amma kana akkoo faayidaa kana hundayyuu atini hin gatte. Kanaaf irra deddeebinee si gaafachaa kan jirruufi. Jannata keessatti adii turee yeroo jannataa gadi bu'u. Booda garuu sababbii ijoollee Aadamiitiif hin gurraacha'ee kan jedhu dubbisneerra. Amma isa kan fudhanna kan faayidaan qabu jedhu sana fudhanna moo kan cubbuu dhiisa jedhu sana fudhanna moo sababbii cubbuu ijoollee Addaamiitiif gurraacha'ee kan jedhu sana fudhanna isa kan fudhannamee. Ayyee galatoom ulfaadhu. Kan cubbuu dhiisuu dhakaa sana moo isa akka dhakaan sun dhungatamu ajajetu cubbuu dhiisaa gaaffii jedhutu kaaste. Gabaabaa dubbii. Obboleessa kiyya qaalii. Akkasii miti ka jechi kee sirriidha dhugaa rabbi jechi kee sirriidha. Ani kanas hadiisni ammoo hadiisni maal jedhe beekta? Cubbuu dhiisaa yoo dhungatanii cubbuu dhiisaa jedhamee barreeffameera. Sunaan Al-Nasaa'ii 29:19 dhagama sanatu yoo dhungatanii cubbuu dhiisaa jedhee qullichi waan ilaasiifachi dabsaallee hin qabne kan akkoo kan nama rakkisu. Fidi dhakaan bakka inni itti fidaa asirratti akkuma sila mul'istanitti fidaa mul'isa. Dhakaan kun bakka itti dhakaani anatti cubbuu dhiisa jedhee dubbisnaa fidaa as qaba. Akkuma sila mul'isaa turtan fidaa mul'isa. Inni ilaalla iskiriinii irratti. Tole atini baasuu dandeessaa Ahmed? Nama biraa osoo hin galshin jechuudha. Mobaayilii tokko Ani silkii lammaffaan qabu. Okay, ani fati silkii tokko qabu. Namni baasuu danda'u. Kompiitara korraa isinii baasa bakka baasii rakkoon qabu. Waajibaatiif Sunan An-Nasii 29:19 dubbisiif. Kan biraa immoo caaltuun susinnaa miyuutii gootaniirtu warri moodereetara qabdan eenyuunillee miyuutii godhina. Eenyuunillee miyuutiin godhina eenyuunillee waan akkasii dhaaba. Iskiriinii wanni ittiin hin barbaadani viidiyootiin fidaatti qaba akkuma silatti qabdan sana. of course olan baasaa turan iyyuu na eegi kompiitara kun bana of course olan baasaanii. Dubbadhaa sin ammeetti gaaffii kee gaafadhu ka diromma sittati. Haa dhufu kaa maaliif ennaan dhakaati cubbuu dhiisaa kan cubbuu dhiisu dhakaadhaa jedhe waan ta'eef hin eegna bakka itti dhakaan cubbuu dhiisu. Okay, isa gaafa ba'e dubbisnaa. Gaafa ba'e ilaalla. Gaafa nuuf baasan jechuudha. Bakka kanarra darbuun Nuuf baasaa jiru. Hin darbinu akkamitti darbina? Akkamitti darbina? Hin darbinu. Wanti ijoon iyyuu isadha. Kan biraa laa Ahmed kan biraa wanti contradict godhu even dhagama sana dhungadhu jechuun iyyuu ajaja rabbii ta'uu akkamitti barraan iyyuu gaafii kan biraadha. Qabadhu yeroo biraatiif illee marii ta'a. Allaatu dubbate moo Jibriiltu dubbate moo akkamiidha kan jedhullee ragaa wajjin suuta jedhameeti waan ilaalamu. Allaan dubbachuu isaayyuu akkamitti barraa kan jedhu yoo ragaan jiraatellee hin barbaadama. Allaamtiyyuu dhagaa sana dhungadhu jedheeraan yoo ta'e ragaatu barbaachisaa jechuudha. Qabadhu laa har'aafi miti. Fuulduraaf illee warruma kiristaanaa Allaatu dubbate moo eenyutu dubbate? naagale amma deebisiin jechuu miti. Amma yeroo amma intiniin ba'utti amma ragaan sii ba'utti qabadhu gaafichuma amma deebista miti. Kan biraa immoo Umarii fi Muhammad iyyuu isa kana xumurra waa'ee amma ba'uuf dubbachaa jira. Namaa dhiisa. Please. Amma Kana xumurra dura asirratti dubbachaa jira. Kun xumurru hin jenneen.
Ashi garuu mee kan intini irratti dubbannure kan Wajjimmaa hin sagaleen kun bakki. isa dhagaa Kompiitara jennataa dhufe kan jedhu isaa sanarratti. fudhachuu qaba deeqaa muraasni eegaa nan baasamu. Tokko fitanii tokkotti darbu. Tokko xumurree deebinee sana. Callisnuure ammasitti. Callisnee teenya. Yoommoo waa'ee dhakaa kanarraati dubbadhu neettee Ammasitti callisnuu. Lammee isin qabdu. fakkeenyaaf ati mee amma isaan kana fidanitti gaaffii tokkoon si gaafadha. Sidha kan ragaa dhiyeeffate dhakaanii cubbuu namaa dhiisaa kan jedhudha. Kanumaan wal qabatee Siniin baasaa kun Anaa miti. Iskiriinii kan Amma caafa keessantu isiniin jedhe malee anaa miti. bakka itti majaafni dhakaa kanatti cubbuu namaa dhiisa jedhe ragaadha. Ijoo dhugaa rabbii seera godhadha warra suusunnaa bilookii gootan. Hunda keessan irraa nan kaasa kalas. Indee nafartanii. Suusinnaa maaliif hin kaastoti? Suusinnaa irra Kaasanii. suusinnaa namni tokko yommuu Caaltu ati maaliif modereetara namarraan fuutu? Ofumaan namatti laattee nama wajjinis ol dhabdate. Saajuu. Ashi hin argama. Hin argamu. Ashi ammoo Ayyee. faayisiyaa tokko. Hin mul'atu. Sunaan annasay 2009. Afaan Oromootti tiraansleetii godhiitii itti qabi. Ammoo Ayyee afaan Oromootti tiraansleetii godhiitti qabi. Amma mul'ata. Irraa kaaste dubbisuu deebiste. danda'a ifaadha yaadi kuni. Amma mul'ata miti? Ashi amma dubbisi. Afaan Oromootti tiraansleetii godhiitii irra kaa'i. afaan arabaatti dubbifadhu. Afaan arabaatti dubbifadhu. Afaan No, no. arabaatti. Nu tursuu danda'a ammasitti afaan Oromoon dubbata yoo ta'e dubbisiitiif siif arabiifas yoo barbaadde kunoo jira. Na dhaggeeffadhu takka dhiifama waliin. Ana qofa miti kan dubbisu dhaggeeffattoonni as keessa jiran hundi isaanii hin dubbisu waan ta'eef afaan Oromootti tiraansleet godhi. Dhaggeeffadhu ishee dubbisiiti madura san kana dubbisiiti ergaa isaa dubbadhuuti erga siinii Hin dubbisu. Afaan Oromootti tiraansleetii godhi. Sila afaan Oromoo irra buustanii nan teenye ilaalaa turre bara. hin dubbistu ragaa fudhachuu hin barbaanne miti. Maayikii Dhaggeeffadhu. qabadhu gaa dubbisneetti himnaati ergasii yaada kee dhagge. Waan natti himtuun qabdu haati mana kanaa hin jedhati. Nadhiisa sila afaan Oromootti tiraansleetii gootanii hawaasni hundi ilaalaa oolammini waan isin asirraatti Ragaa nu dubbatan. barbaadde miti. Dhaggeeffadhu dubbiseen siika afaan Oromootti taa'ame yoo barbaadde. Maayikii qabadhu amma. Afaan Oromootti. Ingiliffaan dubbiseen afaan Oromootti siika. Ingiliffaan dubbiseen afaan Oromootti siika. No, naaf hin hiikin. Maayikii qabadhu kaa. No, afaan Oromoo. Sitti himneeti ergasii afaan Oromootti sii hiikna. Hiikkachuu dandeessaati. Yoo wal dhageenye maal qaba? Tole, Joon akkas goona. Wal dhageenya Ragaan amma. barbaanne jechuudha walumaa gala. No, Ragaa jechuudha walumaa gala. Amma akkasumatti qabi. Ahmed, ati yoo hin barbaanne ragaa kana dubbisuu yoo hin barbaanne dhiisi bakka nuti dubbisneeti akkuma nuu galetti kannaa nu sirreessuu hin barbaanne jechuudha. Afaan Oromootiin illee suuta jennee nama baasuu barbaanne hin baasna. na dhaggeeffadhu. Yoo deebisuu hin barbaanne dhiisi bakka. Eeshi na dhaggeeffadhu Kadir. Dubbiin jallisiin. Ati sirraan bareedu keessumaa dhugaa dubbachuuf. Akkas godhaarta ka amma Ingiliffa afaan Oromoo malee jette taanaan koo situ akkas na jalaa godhe. Siibaa mataan siibaa sanitti dhaggeeffadhu jallataa jiru. Dubbiin Namni afaan Oromoottis baasu jira waan ta'eef Okay. ana rakkisa dubbisuun na dhabne madda sanaa Suusinnaa gashi. Suusinnaa gashi na bu'aa fi. Karaa yoo dubbanne gaa dubbisuun na dhabne rakkoo afaanii hin qabnu nuti. Ingiliffaanis afaan Oromoo sii baasuu dandeenya. Amma ergaa kutaa jedhamne rakkoo afaanii tokko amma afaan Oromootiin haa baafamu dhiisaa ijoollee akkasillee hin goone mee suusinnaa gashi nama tokko buusiitii caaltu. Ayyee.
shabbaa feeti. Afaan Oromoo sicha sirra dubbisaa turtan irra buusaa in ilaallaa. Nutur sa'ala dhaggeeffadhu amma sa'a amma isheen seentutti dubbisee arabiffaan ingiliffaan dubbisee saba kanaaf hiikamuu qaba. Sijammar Google Translate'n hiikaa jijjiiruu danda'a beektaa? Turuu dhiisee booraa ga'uun jedhu. Akkureetii miti 100%. Turuu dhiisee booraa ga'u afaan Oromoo irra buusa. Hawaasni guutuu naa ilaalla. Arabiffaa fi ingiliffaan dubbisiiti yaadesaa. In dubbisu. Dhaggeeffadhu. Okay, haa ta'u. Okay, hawaasni guutuun barateera si qofa miti Joon Badalisa. hubachuu danda'u. Kanaaf namni dhibbi sadii dhaggeeffadhaa sin dubbisaan immoo. Isa afaan Arabiffaa. Haashim hin Dhaggeeffadhaa sin nan dubbisu. Caaltuu jirta. Caaltuuni Ashimiitiin buusiiti Susinaa Gashii Susinaa nuu jiraatte afaan Oromootiin translate nu haguutu. Erga isa kana didame. Ashim hin deebita booddee. Hin deebita Ashim. Hin deebita. Isnee barsiisuu qabna osoo dirqamaa mirga isaa qofa miti. Eessa Suusinnaan hin jirtu? Kadir waa tokko waliif haa gallu. Ela. Wanti nuti dubbisaa jirru kun hiikaan afaan Oromoo fi Arabiffaa hin faalleessa yoo ta'e baaseen faa dubbisuu hin baafna. Garuu kutaa baafne kana namootaaf ibsuu qabnu. Kadir si gala miti. Okay, ati dubbisi. Ati ishi caaltuuni nama kaan hundumayyuu miitii godhiiti ati Joon dubbisii hiikii xumurii sana booddee muutii irraa hunda isaanii kaasa. Akka miyuutiin hin goone eenyu ati mana kana akka miyuutiin hin goone sitti nima. Ahmed, ati Eeyyee darabeen haasofna. Namni dubbisee haa xumuru. raawwan itti Anaanis muutii na godhu. Hunduma miyuutii godhi jaalatu. Gammee duwwaa Afaan dubbisa. Oromootiin yeroo fiddanii asirratti Gammee duwwaa dubbisa. Hunduma keenya iyyuu. Gammee duwwaa dubbisa. Hunduma keenya miitii godhi caaltu ishi. Gammee Gammeen duwwaa duwwaa naa dubbisu hunduma keenya miitii godhi inni dubbisee yoo xumure hunda keenya banta. Ahmad amma koo afaan Oromoo jibbaan turani. Kadir amma immoo afaan Oromoo barbaadu jechaan turre dhugaa rabbiin. Akkas jedhameera maal goonare afaan Oromoon barbaannu jedhamaa ture Amma hiikaa koo afaan Oromoo jolaaqamaadha waan barbaadu ta'eef afaan jedhamaa Oromoo ture. sinimiti hojjechaa turani. beektu Arabeffa. Eshi isin Arabeffa beektu. Ahmed waa'ee raba beeku Ingiliffaa Amaariffaan hin jedhe barbaadu. Arabeeffa dubbisii nu hiiki jenne. Inni kana dubbisi. Arabeeffa nu hiiki dubbisiitii jenne. Akkana dhaggeeffadhu. Arabeffan beektu. Inni kana. Ati dubbisiitii nu hiiki Arabeeffa. Fiikii rakkoon qabu si amanaa. Arabeffa waan hin beeku dhaggeeffadhu. Ani Ingiliffan beeku. Dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha takka. Ani Ingiliffan beeku. Arabeffa fakkeenyaaf kunoo isuma jalqabumarra jirtu isin dubbisaa maal jechuudha? Jalqabumarra ishee jirtu qofan isin dubbisaa. Hunduma dubbisi yoo dubbiste laa. Waa'ee isaan dur rakkisin Ahmed please. Ahmed please. Ahmed please akkasuma godhi. Barbaachisaa miti akkas godhi. Barbaachisaa miti Ahmed. Wanta akkasaa goona. Namni hundi akka hin arguun fedhan. Eeyyee kunoo Ingiliffaa irraa dubbisnee afaan Oromootti kun perfectly ni danda'ama Dhiisaa salphaadha bakka Suusinnaan abaasuu fi dhiisaa. yoo kana achiin Suusinnaan afaan Oromootiin haa baastu Joon bakka dhiisi. Waaji dhiisi bakka Suusinnaan haa baastee afaan Oromootiin nu dubbistu. Dhiisaa bakka. Suusinnaa. Ayee nagaama. nagaama Suusinnaatti. Meesti sunaan annasaayii 29 afaanuma Oromootiin nu dubbisa afaanuma Oromootiin. Afaan Oromoo. Sunaan annasaayii 29 afaan Oromoo. Ayyee. Dubbisi. Hin mul'ata dubbisi. Dubbisaa. Anin dubbisaa ishee dhaggeeffadhaa. Eshi. Tole. Hin sochoosini Suusinnaa. Yaa Abu Abdurrahmaan maaliif golee lamaan kana qofa tuqxee si argaa akkana jedhe ergamaan Rabbii akkana jechuu isaanii dhaga'eera. Isaan tuquun cubbuu haqa. Irra deebaa isaan tuquun cubbuu haqa. Ani immoo akkana jedheen mataa isaatti nan dubbadha. Namni si'a 7 naanna'u akka garba bilisa baasuutii jedheeni. Galatoom ulfaadhu. Irran deeba takka irran deeba namni haala. Ayyee. Yaa Abu Abdurrahmaan maaliif golee lamaan kana qofa tuqxee si argaa akkana jedhe ergamaan Rabbii akkana jechuu isaanii dhaga'eera. Isaan tuquun cubbuu haqa.
Ani immoo akkana jedheen mataa isaatti nan dubbadha. Namni si'a torba naanna'u akka garba bilisa baasuutii jedheeni. Even si'a torba naanna'uun illee garba bilisa ba'uuti jedhameera. Kanaadha nuti kan dubbachaa jirru Ahmed. Galatoomi ulfaadhu. Ati silaa galatoomi. Ilaa kunoo kanadha kan hin barbaadenis jechuudha. Ati silaa dhakaa kanatti cubbuu namaa dhiisa jette moo dhakaa sana tuquun cubbuun namaa dhiifama jette? Ani kan jedhe dhakaa kana tuquun cubbuu namaa haqaa jedhe. Ammas naanna'uun garba bilisa baasaa jedhe. Maalinni kun amma barsiisii sirriitti nutti himi. Galatoomi ulfaadhu. Silaa waan ati dubbatte dogongora ta'uusaa bakka kanatti hubadhu. Sila maal jettetti? Dhakaa kanatti cubbuu namaa dhiisaa jette. Dhakaa kanatti cubbuu namaa dhiisa jedhamoo dhakaa kana tuquun cubbuun namaa dhiifama jedhaa jira hadiisni. Mee ammallee yoon dogoggore nan sirreeffadha. Sinna ammallee mul'isi bakkuma jirtu. Isaan tuquun cubbuu haqa jedha akko. Isaan tuquun cubbuu haqa jechuuma daayirektii barreeffamte. Achirra dhaabadhuuti ibsi. Cubbuu haqa. Isaan tuquuti cubbuu haqa jedhe moo dhakaa kanatti cubbuu namarraa haqa jedhe? Isaan tuquun cubbuu haqa jechuun maal jechuudha? Dhagaatti yoo fuudhe cubbuun kee dhiifamaa jedha. Dhagaadha kan cubbichi haqaa jiru kana calama darbaatu. Uffannaa sa'aa jirra isa waliin qofa please sorry. Ayyee dhakaa kana tuquuti cubbuu namarraa haqaa fi dhakaa kanatti cubbuu namarraa haqa jechuun maali garaagarummaan isaa? Anaaf tokkodha. Ati ammoo akka isa himi dubbadhu ibsiti. Dhaggeeffadhu sitti hima. Dhakaa kana tuquun cubbuun isinirraa haqaman ajajadha. Ajaja dhakaa sana haqaman jedhu ila Ahmed isi dhorga dhugaa. Wantuma barreeffamte isaan tuquun cubbuu haqa. Isaan tuquun cubbuu haqa. Jecha kana ilaala. Isaan tuquun cubbuu haqa. Isheema kana qabadhuuti barsiisi ibsi waan namni hin jenne hin jedhin kan biraa. Kan achirra barreeffame dubbadhu. Ani namoota haasaa keessa yoon dogoggore an dhiifama nan gaafadha rakkina. Isaan tuquun cubbuu haqa. Isatu cubbuu haqa. Maadha garaagarummaan jecha kana lamaan gidduu naa itti? Eeyyee. Cubbuu haqa. Dhagaa tuquun Isa cubbuu tuquun haqaa irratti jechuudha. dhagaa cubbuu haqaa hin jedhu. Dhagaatti bu'uun cubbuu haqaa jedha. Ammas wanti ati gochuu qabu. Maqaan Allah iddoo sanatti maqaan Rabbii wanti dhahamee hin jiru. Dhagichatti bu'uun cubbuu haqaa jedha. Kana cimsitti mika jedha. Wanti ati beekuu qabdu maqaan Allah maqaan Rabbiitti dhahamee hin jiru. Isatti bu'uun garuu cubbuu haqa. Dhagaa sanatti bu'uudhaan cubbuun kee balleeffamaa san jedha. Dhagaa cubbuu dhiisu. Faanaadha moo biroodkaastiidha moo BBCdha callisati? Isa dhiisi Ahmedi. Reediyoo abbaa kamiyyuu haa ta'u dhiisi. Gammee nama guddaadha. Akkasitti walitti naasofnu Ahmedi. Dhiisi. Reediyoo kamiyyuu haa ta'u. Jechuu dandeessa. Reediyoo kamiyyuu haa ta'u. Amma itti fufati. Itti fufasuma kana nuuf ibsi. Nama afaan isaa qabatee qadaaddatee sassaabbatee ta'a. Dhiisi haa ta'u Ahmedi. Wal dhiisi wayyaa dhiisi wal narrabsi. Niwutii godhadha warri kan. Anaaf isa bichaadha kanaas ta'u. Ani gaaffii nuti gaafataa jiru dhakaa kanatu cubbuu namarraa haqa jette sila. Bakka itti dhakaan kun sagalee waraabamaa jira waraabaan ture. Waan wal somnu hin qabnu. Bakka itti Kadir Abdas inni Joon dhiisime maaloo. Joon dhiisime ani yoon dogoggore an dhiifama nan gaafadha inni rakkina hin qabu. Mee ati quraana kee kana hadiisa kee kana barsiisuu dandeessa moo hin dandeessu Ahmed? Ani moo? Barsiisuu dandeessa hadiisa kee? Naaf hin danda'u. Maaliif wantuma an dubbadhe irra deebita? An yoo balleesse dhiifama siin gaafadha. Jaaltu gammee Rakkina hin qabu. Gaafadhu ka. Dhakaa kanatti cubbuu namarraa haqaa. Dura barsiisi ka. Hin jiru Dura barsiisi. Hin jiru. Hin jiru. Kan amma dubbisne maalinni? Kan amma dubbisne maalinni? Tuquudha. Dhakaa sana tuquudha. Dhakaa sana tuquutu cubbuu namarraa haqa kan jedhe eenyudha? Eenyutu haqa? Eenyutu haqa cubbuu? Dhaggeeffadhu. Dhakaa sana tuquutu cubbuu namarraa haqa kan jedhe eenyudha jalqaba? Inni amma dubbisne kun dhagama kanatu cubbuu namarraa haqa jedha. Isaan tuquun cubbuu haqaa jedha. Isa eenyu dhagaa. Isa dhagaadha. Tuquun eenyu dhagama kana. Allah tuquu miti beeki dhagaa tuquudha. Achi cubbuu haqaa jedhame waa'ee Allah asitti hin kaane waa'ee Muhammad asitti hin kaane. Kan dubbate waa'ee dubbate sanatu ka'e. Ati maaliif dubbii jallista? Dhaggeeffadhu. Dhakaa kana tuquutu cubbuu namarraa haqa kan jedhe eenyudha?
kana naa deebisi. Inni amma dubbatte kuni gara barbaade jallisii qoy dhiisi waaji. Inni gara barbaade haa jallisu hadiisni keessan kan jedhu dhagaa tuquuni yookiin isaan tuquuni cubbuu haqaa jedha. Ati fuulaaf fuula maaf naan deebistu? Fuulaaf fuula Ati naan hadiisa keen barsiistu an waan barbaade haa jedhu hadiisa keen saba laa 340 si dhaggeeffachaa jira. Hadiisni kee dhugaa yoo ta'e barsiisii siin jedhee ko maaliif asiifachi axxaamamta? galatoome waan barbaadde jechuu obboleessa koo mirga qabda waan jettu irratti geeffadhu waan jettu irratti waan barbaade yoo jedhe ragaallee yoo fidachuu dhaabaadhe mirga koodha. Ati garuu hadiisa kee nama kana hunda barsiisii sirreeffadhu ati. geeffadhu Anaanis na sirreessi. kana dhaggeeffadhu ragaa hin fidattu aanaan immoo waan ragaa hin qabne akkamitti dubbatta ila dhaggeeffadhu waan hin seedhaa jironi waan barbaadde jechuuf yes mirga guutuu qabda waan jettu sanaaf garuu ragaadha nuti dhiyeeffachuu qabdu ati akaa kanatti cubbuu namarraati haqaa jette akaa kanatu cubbuu namaa dhiisa yookaan namarraa haqaa jette bakka itti akaan kun cubbuu namarraa haqa jedhu fidiinsi jedhe kana hadiisni jedhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaggeeffadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaa kana tuquutiin cubbuun namaaf dhiifama sababaansa ajaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti waan Umar ibn al-Khattab jedhe dhageesse Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan isaan waan kana raawwataniifin raawwadhe ati dhakaadha nama fayyaduu nama miidhuu hin dandeessu garuu sababaa Nabi Muhammad waan kana raawwataniif namni waan sana raawwate miindaa hin argate jedhee yeroo meeqa siif ibseen ture waa'ee Jerusalem siif ibseera waa'ee Kaabaa siif ibseera dhaggeeffadhu amma gaaf waan gabaabaa kan isirraa barbaadu dhakaa kanatti cubbuu namarraa haqasa jette dogongorte tamoo dogongorre. Okay, deebisa miti godhadhu. Gaafii keellee deebisa. Maarree hadiisni kun kan jedhu sunaan al-Nasaa'i 29:19 irratti isaan tuquun cubbuu haqaa jedha. Isaan kan jedhu sana dhagaadha jedhee fudhadhe maaf jennaanini godarratti namni isaarra si'a 7 naanna'u jedha. Namni si'a 7 naanna'u in sochoosimee susinna. Namni si'a 7 naanna'u akka garba bilisa baasuutii jedha. Kanaaf namni isarra naanna'uyyuu tuquuyyuu qofa miti isarra naanna'uuniyyuu bilisa baasaa cubbuu haqaa kan jedhu siif deebisaa jira. Isaan tuquun dhagaa kanadha. Cubbuu haqaa kan jedhu asuma ragaa kan biraa waanuma tokko hin barbaachisu yoo diduu ta'e malee ragama kan biraa gaafachuu hin barbaachisu tokko. Lammaffaa ati sila Ahmed maal jettee bakki ati itti dogoggorte jechuudha. Faayidaan qabu jedhe Umarii jetteetii akka ragaatti nu baaste. Garuu hadiisni maal jechaa jira faayidaa qabaa jechaa jira. Dogoggorri kee akka kee ani hin sobde maal siiniin jedhu hin dogoggorte. Allaan yommuu Muhammadiin dhagaa sana tuqi jedhuuni akka inni faayidaa qabu waan beekuuf cubbuu dhiisaa jechuudha. Cubbuu dhiisuusaa isaan tuquun cubbuu haqaa kan jedhu kun ragaa gahaa fi gahaadha tokko. Ragaa kan biraallee isa sila baasne Al-Tirmizii kan jedhu sana maqaa isaa qabachuu dadhabee 1597 irratti kan baasne sababii cubbuu addaamiitiif dhagaan sun hin gurraachite kan jedhullee faayidaadha. Ati faayidaan qabu jettee kan Umar kan Muhammad iyyuu dhiistee kan Allah iyyuu dhiistee kan Umar hordoftee jechuudha. Quraan hadiis mayyuu sirnaan hin hordofne jechuudha tamma. Muhammadiin illee hin dhiistee Allah illee hin dhiistee kan Umarii fudhattee jechuudha. Garuu hadiisni kan jedhu faayidaa qaba. Cubbuu dhiisaa irra naanna'uun bilisa baasaa kan jedhu namni 350 kunoo argeera dhaga'eera. An kanuman siin jedha obboleessa koo. Xumureera amma dubbachuu dandeessa Ahmed. Galatoon obboleessa koo jalqaba sitti dubbadheen ture Kaabaas ta'ee Akaama baacha kanaa jechuun jechuudha. Nuti waan gara sanatti galagallee solaannuu fi jedheen akka fakkeenyaatti kaasee si ibse yoo na hubadde ta'ee jechuudha. Akka gaafa
Biqilaa miti godhi. Please warri kaan maal taatan? Sababaan nu gara kanatti kallattii kanatti galagallee salaannuu fi rabbitu nu ajajadha. Ajaja sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raawwatanii nu agarsiisanii. Nabi Muhammad dura bakka Beeytal Maqdis yookaan Jeerusaalemitti galagalanii solaataa turanii. Booda keessa Rabbiin gara Ka'abaa kanatti galagalii solaadhu jedheenaan gara sanatti galagalanii salaatanii. Gara sanatti galagalanii solaatuuni ajaja Rabbiidha malee dhakaa sanaaf yookaan Ka'abaa sanaaf yookaan kallattii sanaaf salaachuu miti jedhee siif ibse. Ajaja Rabbii raawwachuudha. Fakkeenyaaf ati mana qulqullummaa keessa seentee yookaan mana sagadaa keessa seentee yoo sagaddu waaqaaf malee mana sagadaa sanaaf miti kan itti sagaddu si jedhe. Sababaan isaa mana sagadaatti ajaja waaqayyoodha kan itti raawwattu jedhee akka kanaatti siif ibseen ture. Isa kanas ati hin dhageenye maal jette malee dhuftee jechuudha. Dhakaan kun cubbuu namaa dhiisaa badii dhiisaa jettee dubbatte. Dhakaa kana yoo tuqxan badii namaa dhiisa jedhamoo jedheen si gaafadhe. Moo dhakuma kanatti badii namaa dhiisaa si jedheennan isa waa'ee dogongora kun hangaafatini jette. Amantaa koo irratti dhaqanitti dogongora haasa'aa jirtu. Kanaaf bakka dogongora keessana dogongoreera jedhiitii fudhadhu. Isa kana fudhadhu darbi tokko gaaffii lama waan itti maasote keessaati. Gaaffii tokkoffaa dhakaan dogongora dhakaatu dogongora namaa dhiisa moo dhakaa sana tuquutiin dogongorri namaa dhiifama? Gaaffii kana naa deebisi. Dhakaan kun faayidaa hin qabu jettee. Dhakaan kun faayidaa qabaa nama fayyadaa bakka jedhu ragaa. Siigalee ati sila faayidaa hin qabu jettee neettimi bakka dhakaan kun in fayyada dhakaan kun faayidaa qabaa jedhu ragaa fiti. Gaaffii kana lamaan naa deebisi. Tole, xumurteerta miti? Qaddira otuutti hin deebisiniif nan deemaanii dhugaa naagalaan waan tokko furmaata argachaa hin jiru dhugaa dubbachuuf nagaan tura. Okay. Ahmed, maarree ani dogoggorre. Ragaa jettu siif baasneerra. Si'a hedduu dubbisteerta. Isuma kan biraa fidi jetta yoo ta'e ifa duugootee baay'ee beessa ta'a. Kan biraa osoo jettee bareedaa ta'a. Utuma dubbisnu ragaa yoo jetta ta'e ammoo hubannama keettu xiqqoo ishii gaarii miti jedheen fudhadhan. Akkas jalaan taane ammoo kan dubbisne kuni waa'ee Allah, waa'ee qaama kan biraa hin tuqu. Isaan tuquun cubbuu haqaa jedha bakka. Tuqumti cubbuu haqa. Eenyu? Isum Allah jedhee achi hin finne. Isa akkati fidde yoo Allah jechuuf barbaadde. Yoo qaama biraa jetta ta'e ani hin beeku isa kana. Ani isa hin beeku. An garuu kan dubbisaa jiru sunaan Annasaayii 29:19 irraati waan hadiisni jedhu jechaa jira. Kuni akkasiin jedhu jechuu dandeessa malee ragaa fidi jechuun keetiyyuu xiqqoosii dubbii sirrii hin taanedha. Utuma sitti dubbisuu ragaa fidi jetta taanaan inni dubbii man taanedha. Kan biraanaaf dabaliin ammoo afaan Oromoo sirriidha. Afaan Oromoo sirriidha inni. Isaaf deebisuu nan danda'a. Mana qulqullummaa yoo dhaqanii mana qulqullummaa waan dhandheef miti cubbu. Kun kan nurraa dhiifamu. Dhugama sitti hima. Mana qulqullummaa dhaquun cubbuu namaan dhiisu. Laphee cabaadhaan waaqayyoon kadhachuutu cubbuu namaaf dhiisa. Mana qulqullummaa yoo dhatte cubbuun sii dhiifama kan jedhu macaafa keessa hin jiru. Yoo aageeffatte, yoo araara gaafatte cubbuun siif dhiifama kan jedhu barreeffameera ifatte jechuudha. Akka ati na gaafatteef jechuudha. Kun garuu tuquu dhagama tashi gochuun cubbuu haqa. Meestii dhagamti yoo haa dhiisuu baatu. Isuma dhugaa. Garuu kan jechaa jiru dhagama sanatu dhiisa jechaa jira. Bakki amma dubbisne haa ta'u mee dhagaan hin dhiisineeti qaamni biraa haa dhiisu. Dhagaa sanarraa maal godhaa qaamni cubbuu dhiisu sun? Qaamni mti cubbuu dhiisu sun dhagama uumaa gochuu hin dandeenye sanarraa maal godha? Maal wajjin wal qabata? Hariiroo ta'eetu dhagaa sanaa fi qaama cubbuu dhiisu birayyuu jira jechuudha. Akka amma hadiisicha dubbisnetti. Inna waanuma barreeffame isin
yoo jallistanillee yoo akkuma jiruttillee hiikkattani nuti dhimma keenya miti garuu ani amma kan fudhadhee even akkuma ati jettu qaama kan biraatti cubbuu haqaa kan jedhamu sanillee yoo ta'e qaamni kan bira cubbuu haqaa kan jedhamullee yoo ta'e ati immoo maal jetteerta faayidaa hin qabu jetteerta eenyu wajjin Umar wajjin isa Umar dubbate wajjin jechuudha. Mee amma kana dubbisi kunoo Artirmis 877 ergamaan rabbii akkana jedhan ragaa dabalataa tarii ragaa dabalataa yoo jette eeshi ragaa dabalataa dhiisne akka si deebisa dhageesseere dhaggeeffadhu mee gaafiin kee kaminni dhaggeeffadhu akaa kana tuquun cubbuun naqamaa kan jedhe eenyudhaan si jedhe mani eenyu kan akkasedha maal ta'e namni ani maal dubbachaa irraa gamma sunan annasaay 29:19 Nabi Muhammad qoy dhaggeeffadhu Nabi Muhammad miti eeshi isma eenyu kan akkasedha Nabi Muhammad miti ajaja moo ajaja miti kun ajaja ayyee dhaggeeffadhu ati dhakaati cubbuu namarraa haqaa jette dhakaa sana tuquun sababa dhagaa jirta fakkii sababa kan jedhu fidi kaam sababa kan jedhu fidiiti adda gallabadha amma na xumursiisa adda baana rakkoon qabu anis gaaffii tokko si gaafadhiinnan adda baana dhimma kanarratti dhaggeeffadhu kanarratti gabaabsine adda baana maaliif ennaan sagaluuf qaata galeessa argaa quxurii hin beekneef malee jette warri baaroo rakkoon qabu xumurra dhimma kanaa dhugaadha abbaa galuuf galeera jedhe ajajadha kan jedhu ragaa fidiina jette dhaggeeffadhu ajaja ta'uusaa no ana akkasin jedhe sababa ta'uusaa dhagaa tuquun sababadhaa naan jette sababadhaa sababa waan ta'eef tuqna malee isa miti kan dhiisu kan jedhu bakka hin gabaabsina yoo san hin hubanna nutis kan jedhu yoo naa fidde tokko sababadha dhagaa tuquun sababadha malee ofii isaatii jechuun dhiisuu kan jedhu garuu bakki an dubbise daayireektilii isumatu dhagaa cubbuu hiikaa jedha bakki an dubbise ano eenyuunu qaaqsaan nama kamiyyuu dubbisaan jiru maaliif gaafii irratti gaafata ani uma akkas jedhame waaqayyoof sagaduun sababa jedheeraan an jedhee akkas waaqayyoof sagaduun sababa jedhean waaqayyoof sagaduun maal sababa jedhee ani yoon jedhee nan fida isuma jedhame irratti dhakaa kana tuquuni viidiyoon kun itti mul'achaa jiru bari tuqee ajaja raawwateef kan inni miindaa argatuun si jedhe mitiina jettee na mormite erga miti jettee na mormiteeti itti mul'achaa jira sagaduun sababa kan jedhatoo ragaa qabda ani yoom jedhee ani akkas jedheera waan ani jenne maaliif fiddeetama hin gaafatta ati maaliifi sababadha jedhee sitti himnaan sababadha kan jedhu ragaa fidii jettee na gaafatta dubbatte kaa dubbatte waan dubbatte ila waan dubbatte immoo ragaa qabaachuu qabda osoo dubbachuu baatte anis hin gaafadhu abdo mee takka sitti dheekkamuuf miti callisi hin dubbatiin amma no miyuutii godhadhuuf minan amma ani maal jedheennaadha kan itti callisse banadhu deebisi miyuutii godhachuu barbaade miti maaliifidha kan itti callisse sababaananii sitti dubba si ajajeefidha sababaa ani si ajajeef calliste jecha sababaa jedhu dubbadheera maal jechi callisii sababaadha jettee ko dhaggeeffadhu calliste callisuun kee sun sababaa ani si ajajeef miti akkasi miti sababaan aaree kun amma ajajniif sababaan tokko miti koo Ahmed callisi jettee nan callise sababni ammoo maa innini kan biraadha sababni
Mee na dhaggeeffadhu. Sababa ani si ajajee fi calliste. Sababa ani si ajajeef calliste. Dhaggeeffadhu. Sababni isa miti. Ila kanuma irratti yoo haasofne sababni waan walitti wacaa jirruuf achi dubbadhu. Maa yoo na dhaggeeffatte? Sababa ani callisiisi jedheef calliste. Maal anati si ajaje callisi jedhee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhakaa kana tuquun bagiin namaa dhiifama jedhanii. Salawaatu rabbii wasalaamu alaihi. Sababa kan ajaje eenyudha? Sababa ta'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin immoo eenyu kan ajaje? Rabbi tajaje. Kana dhimmi kana okay. Ani immoo waan gabaabaa tokkoon baana kana keessaa rakkoo hin qabu. In dhiisna walii galuu dhabne minni okay hawaasaaf dhiisna. Hawaasni nu hubata waan hubatu. Waan gabaabaa tokko dhakaan kun hin dhaga'aa jettanii dubbattanii guyyaa boorii hin dhaga'aa. Akkamitti dhakaan dhaga'aa jedhaa jirtu? Dhakaan hin dhaga'aa moo hin dhaga'u? Guyyaa boorii gaaffiin koo. Amma isa xumurreerra. Isa kanatu walii galaan jirru kan dhiisni keessaa baan hawaasaaf dhiisna dhaggeeffataaf. Akkamiin jettee xumurtee akkati jette aqwaamii kee ibsiiti anis aqwaamii koo ibsee dhaabsisna akkasitti xumurama yoo xumura. Ati ibsadhu dura ibsa kee ittaaneen ibsadha. Okay. Okay. Daqiiqaama tokkotti ibsadhu. Ashi ani kan ibsadhu hadiisa keessaatii dubbisne dhagaan kun cubbuu dhiisaa. Isa tuquun cubbuu haqaa. Cubbuu haqaa. Isa tuquun cubbuu haqaa kan jedhu kana isumatu cubbuu dhiisaa kan jedhu fudhadhe. Maaf jennaanini isaa miti kan jedhu ragaa dhabe. Allaadha kan jedhu bakka kanatti isaan kan jedhame suni allaatu dhiisa jechuuf yookiin nama wanti dhiyaate kun sababadha kan jedhu ragaa waan dhabee fi dhagaa kana sababa kana waan tuqneef cubbuun nuuf dhiifama kan jedhu sababa dhabe. Kanaaf jecha dhagaan kun akka cubbuu dhiisetti fudhadhe. Lammaffaa immoo allaatu dhiisaa sababadha yoo jedhame iyyuu allaaniif dhagaan kun hariiroo interrelated ta'e qabu. Hariiroon dhagaaniif allaan qaban maalinne kan Nabi Muhammadin garras ergu kan jedhu deebii hin arganne. Kanaafi dhimmichi dhagaa wajjin hidhata guddaatu jira. Cubbuu dhiisuu keessa dhagicha wajjin hidhata guddaatu jira kan jedhudha. Kan biraa kan ka'e sababbii cubbuu addaamiitiif dhagaan jannata irraa gadi bu'u adiin akka aannanii suni gurraacha'e. Cubbuutu gurraachise kan jedhu hubadheetanii dhimma kanarratti ibsa gahaa